السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجم توتا جالتم توتا إلمان أورمو الدنيا مرة ترجمتن نجار ربي سني ما توسين جرا حتى أودي فنو بايه كبر نروف نجر أودي فنو نتي كبر نمي أسكيس تي كومنتي اللي تنا بريسا أمتك هي أن ياد أمتك هي فوت أشونن جالت وان صوب أسنتا سي هم أن يوتيوبي كان أرانا هردفتن وان أوجام مالي سنتناسو وان كباتمان سنتاسا إسنجرو لا يقولون أن نججبيسو جل كبر نجرتو غلطوما galatooma oromoo kiyya ba'unat galatooma sinin jedha isin amma yuutuubii kiyya sabskiraayib gochuu laayik gochuudhaan nu jajjabeessuu jalqabdan maaliif yoo dhugaa dubbatte saba biratti illee jaallatamta jechuudha har'a odeeffannoo nan qabadhe dhufe dhimma Hamzaa Booranaatii fi waahii kaleessa Jawaar Mahammad irraa dubbadhe ifa sinii gochuufan jechuudha kaleessa waahii Jawaar Mahammad irraa dubbannee turre Jawaar Mahammad harkisaa maal ta'e kan jedhu har'a waan baay'eetu jira jechuudha waahii harka Jawaar Mahammad sanarraayis waahii Hamzaa Booranaa ijoolleen baay'een alaabaa Hamzaa Booranaa qabatee jiru sanarraayis komii adda addaa qabdu waan ta'eef sanarraa dubbanna jechuudha mee gizee tokko oduu keenya seenin qubni keessan laayikii irraa dhaabbatu mee gizee tokko laayik sinnaarag des ilaal nama danuu bira gaa viidiyoon akkanaa kun jechuudha egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota ilmaan Oromoo addunyaa mararratti argamtanu waahii goota keenyaa fi bulloo keenya Jawaar Mahammad kaleessa irraa dubbadheen ture waahii harka isaa sanarraa isa akka yaada kootiitti xiinxala tokko lafa kaa'een ture egaa odeeffannoon ammas qabatamaadhaan dhagahee waahii harka Jawaar sanarraa baay'een keessan dhaga'uun dhabdan warri dhagahin akkasiin dhageessanuuf jechuudha Jawaar Mahammad gaafa halkan har'a gadhiifaman jedhee hanga nama haasee galgala sana jarri gadhiifaman Jawaar Mahammad hin baanu nuti hattuudha moo mana hidhaatii bahurate jechuudha galgala gaafa jarri makiinaa fidanii bahaa jedhan himbaanu nuti hattuu miti hannee miti kan nuti hidhamne otuu nuti badii tokko hin qabaatin nu hiitani yoo nu hiiktan hunda keenya warra hafanis hiika himbaanu jedhee eegdotaa fi warra achi keessaa kottaa bahaa jedhee wal caqacaqaa ture Jawaar Mahammad galgala sana walitti bu'eensa mana hidhaa keessatti turameen harki isaa akka miidhamee fi achi keessatti nama wal loluu isaatuyyuu odeeffannoo qabatamaa ijoolleetti dhiyaatan irraa qaqqabe jechuudha kun waan ragaa qabatamaati isiniin gahuudhaaf an dirqama kiyya akkasiin hin cinqamne akka an baay'een cinqameeyyuu gaafa maatiin Jawaar hidhamanii abiyyi achi keessa maal awwaale waan adda addaa xiinxaluun keenya noolle jechuudha kanaafuu jawween keenya jagna sodaa tokko hin qabne nu bahuun qofti maal fayyada yoo ummanni hidhamee nu wajjin hin jiru qeerroon hin baane hunda keenya gizee tokko gadi nu dhiisaa gizee tokko baana hin baanu jedhee achi keessatti poolisootaan walitti bu'ee booksiin abaxxaree jechuudha booksiidha yookiin aaree girgiddaadha harki isaa miidhame malee waa wala matatii wayii mana isaa keessa godhame waan ta'eef miti jechuudha dhugaadha daraartuu tulluu waan harki isaa dhukkubaa jiru harki isaa hidhamee jiruuf ol ka'ee akkanatti kursii qabatee ol ka'ee dubbisuu dadhabee jira dhugaadha egaa waahii Jawaar Mahammad yoo asirratti isiniif akkasitti ifa isinii goonu baay'een keessan jaalala Jawaar Mahammadiif qabdanuu haalli isin ittiin ibsaa jirtan akka isin cinqamtaniif akka isin itti Jawaar Mahammad maal nu jalaa ta'ettan baay'ee jaalalli isin qabdanuuf nama itti tola hayyuu keessan otuu ni jiru akkasitti jaallachuun baay'ee tokko nama boonsa galatooma Oromoo kiyya jawwee keessan akkanatti jaallatanii cinqamuun keessaniifuu goota keessan akka itti jabeeffatan akkamitti akka jabeeffatan dhibbaan dhibbatti na argisiiftan jechuudha kanaafuu asirratti immoo waa'ee Hamzaa Booranaatti deebina Hamzaa goota keenya goota haati deessee kan waan godhanuuf akkatti godhanu beeku kan gaafa rakkoo sagalee reediyoo daandii haqaatiin ummata islaamaatiif ummata oromootiif iyyaa ture yeroo maastar pilaanii nuti sagalee dhabne jedhaa turre sanatti bakka hundaan Suudi Arabiyaa mana dukkana sana keessa taa'ee kan sagalee nuuf ta'a ture Hamzaa Booranaa Oromoodhaaf jecha biyyatti galee kafaltii tokko malee waan Oromoo ta'eef qabsoo Oromootti makamee Jawaar Mahammadii wajjiniin nama waggaa tokkoof ji'a torba mana hidhaa ture erga bahee immoo veediyaa kana irratti as hin mul'atin ummanni keenya illee baay'ee maqaa isaa kaasan turre kaleessa suuraa ajaa'ibaa waan yeroo kanaa mul'isu wajjiniin as bahee jira jechuudha suuraan inni qabatee dhufe hongeedhaan akka ummanni Booranaatiif ummanni Baalee dhumaa jiru suuraa inni fuuldurratti uffatee jiru duudubba irratti kan hafanis hiikaa kan jedhu uffata ajaa'ibaa uffachuudhaan Hamzaa Booranaa haala yeroo waan wal qabatu waan isarraa eegamu waan goota qabsaa'ota mana hidhaatii bahan irraa eegamu godhe jechuudha suuraa isaa irratti ammas suuraa adda bilisummaa Oromootii fi suuraa Itoophiyaa federaalizimii qabdu uffatee achirratti argamuunsaa warra waahii siyaasaa kana hin beekne siyaasni akkamitti akka taphatamu maaliin akka taphatamu hin beekne baay'een isaanii Hamzaa Booranaa alaabaa lummuuxxii uffatee dhufe alaabaa maalii kun eenyummaa keenya Itoophiyummaan garuu zeeginnatii keenya jechuudha lammummaa lammii Itoophiyaa jedhamta eessattuu
sababni sunoo sabaaf sablammoota 86 oltu keessa jira amma hanga gaafa yookiin cisne keeyyata 39 fayyadamnuutti qobaatti wanti nuti kana qofa qabannuuf hin jiru hamma sabaaf sablammoonni akka nu jaallatu siyaasa beeka Hamza Booranaa waan gaarii goote alaabaa sabaaf sablammoota Jawaar Mahammad gaafa uffata isa asirratti abbaa gadaa asirratti alaabaa adda bilisummaa Oromoo asirratti alaabaa Itoophiyaa kan federaalizimii kan abbaa gadaa hundi uffatee dhufu argaan turre uffanni isaa lafa jira bar argaan jirtanu maaliif warri feesmintii jedhatti Hamza Booranaa akkana goote yeroo kanatti wanta akkana an barbaachisu alaabaa isa kan keenya malee maaliif ree'oo eeggarkas ta'e nuti bar demokraasii tamannaa sabaaf sablammoota tamannaa maaliif jenna erga lummuuxii hin jibbina erga ta'e lummuuxii sirna isa kan minilik alaabaa tokkotti erga hin jibbina ta'e kan keenyas Oromoo tokkotti kan ta'e kan Oromoo qofa kan ta'e kana nuuf gochuu dhabde jedha akkamitti lummuuxii balaaleffanna jechuu kiyya hin oolu isinillee kana xiinxaluun keessan waan hin hafne natti fakkaata baay'een keessan akkanatti yaadne nan beeka nama tokkotu ilaalchisaa kun ammallee hin dammaqne hin dammaquu qaba dammaquu qabdu waan akkanaatiin burjaaja'uun qabdanu hojii mataatu hojjetama daraartuun kan isin Iskandar Naggaatiif abaaboo geessitee simatti achitti dubbisaa jirtu waan jaallatteefi waan amaaraa taateefi siyaasatu hojjetama sabaaf sablammoota of duuka hiriirsuudhaaf silxee nu jaallatu jira guraagee nu jaallatu jira tigree nu jaallatu jira sidaamaa nu jaallatu jira hadiyyaa nu jaallatu jira kambaataa nu jaallatu jira sabaaf sablammoota jira waan ta'eef kanammoo of duuka hiriirsuu akka jarri gammadanii Oromoo sabaaf sablammoota kan keenya sabaaf sabummaa keenya jibbu jedhan gochuudhaaf dirqama alaabaan Hamzaa Booranaa kaleessa fayyadame baay'ee tokko nama boonsa dhugaa dubbachuuf baay'ee waan gaarii godhe baay'ee waan gaarii goote Hamzaa Booranaa keenya galatoomi kabajatu siin mala Hamzaa Booranaa an akka kootti alaabaa sanarraa komiin qabu garuu dhugaadha alaabaa sana jala dhokatamee Itoophiyummaa kan jedhuun baay'ee sabni keenya miidhameera garuu nuti alaabaa sanaan utuu hin taanes nama alaabaa sana jala dhokatu miidhamne waan taaneef alaabaa sabaaf sablammoonni ammaaf ittiin bulfamaa jirtu morminee kana qofittii qabachuu qabna yoo jenne lummuuxii jarri qabatanus mormuu hin qabnu jechuudha maaliif jarris lummuuxii jechuudha saba tokko qofittiidha jechuudha nutis Oromoo qofittiidha yoo jenna ta'e Oromoo qofittiidha yoo jenna ta'e lummuuxiidhaan tokko jechuudha yaadni keenya kana ta'uun qabu sabaaf sablammummaatti amanaa hamma gaafa alaabaa yookiin maalummaa keenya sabummaa keenya citnee keeyyata 39 fayyadamnutti waan akkanaa walirratti odeessuun nama qeequun hin barbaachisu jedha galatooma Oromoo kiyya warri subscribe hin ta'in abdissee maatii godhadha nama dhugaa isinitti himu barbaadan yoo ta'e laayikii qubni keessan isin dhukkube laayik si jetto bum godha warri abduseen jaallattan haasaan koo isinitti tole isin kolfisiisu subscribe godhaati maatii taati bum godha bum goona hin dhukaasna jechuudha bum imma chaachu waddaachuu Oromoo kiyya akka isin jaalladhu galatooma